Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaarraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaan isin dhageessisa. Oduu waliin an gammachuu Tsaggaa'eeti. Magaalaa Finfinneetti hanqina geejjibaa furuuf baatii itti aanu awutoobisoonni haaraan 67 gara bobbiitti kan seenan ta'uun ibsame. Magaalichatti hanqina geejjibaa jiru furuuf baatii itti aanu awutoobisoonni haaraan 67 gara bobbiitti kan seenan ta'uu biiroon geejjibaa magaalichaa beeksisee jira. Hanqina geejjibaa magaalichatti mudataa jiru furuuf baatii itti aanu keessa awutoobisoonni haaraan 67 hojii kan eegalan ta'uu itti aanaa hoogganaan biiroo geejjibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Daawit Zallaqaan Faanaa Biroodkaastiin Koorporeetiif himanii jiru. Konkolaattonni kunneen bittaan isaanii raawwachuun gara biyyaa geejjibsiifamaa jiraachuus dabalataan kaasanii jiru. Yeroo ammaa barnoonni eegaluu hordofee hanqina geejjibaa jiru furuuf awutoobisoonni 900 tajaajila kennaa turan dabalataan kanneen suphaan taasifamanii fi ture gara hojiitti deebisuun konkolaattonni 1,100 ol bobbiirra jiraachuu kaasanii jiru. Dabalataanis konkolaattonni paabliik sarvisii yeroo boqonnaa isaanii tajaajila geejjibaa akka laatan taasifamuus kaasaniiru. Awutoobisoonni 100 ta'an giddugala awutoomotiivii fi suphaa Bishooftuutti suphaan taasifamaa fi jiru. Yeroo itti aanu bobbii kan eegalan ta'uu dubbataniiru jechuun FBCtu gabaase. Obbo Dammaqaan hojii raawwachiisaa olaanaa faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetis waliin mari'atan. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin hojii raawwachiisaa olaanaa faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetis waliin mari'atanii jiru. Marii hariiroo faawundeeshinichaaf Itoophiyaa gidduu jiru caalmaatti cimsu taasisuu isaanis Obbo Dammaqaan ibsanii jiru. Deeggarsi faawundeeshinichaa Itoophiyaaf murteessaa ta'us dabalataan eeraniiru jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Naannoo Tigraayitti adeemsi baruuf barsiisuu guyyaa boruu ni eegala. Naannoo Tigraayitti adeemsi baruuf barsiisuu barnoota idilee bara 2016 guyyaa boruu kan eegalu ta'uu biiroon barnootaa bulchiinsa yeroo naannichaa ibsee jira. Adeemsa baruuf barsiisuu bara 2016 eegaluuf barsiisotaaf leenjii kennuurraa jalqabee qophiin dursaa taasifamuu biirichi ibsee jira. Barattoonni sababa hanqina meeshaalee barnootaa ala akka hin taane hawaasni deeggarsa barbaachisu akka taasisan biirochi waamicha dhiyeesseera jechuun FBC'n gabaaseera. Oduu biyya alaa keessaa immoo yaa'iin nageenya dubartoota addunyaa Kooriyaa Kibbaatti gaggeeffamaa jira. Yaa'iin nageenya dubartoota addunyaa mata duree gahee dubartootaa nageenya waaraaf jedhuun Kooriyaa Kibbaa magaalaa Inchinitti gaggeeffamaa jira. Yaa'icha irratti giifti dureewwan hooggantoonni duraanii ministeeronni ministeera dhimma dubartootaaf daa'immanii falmitoonni mirga namoomaa bakka buutonni waldaalee dubartootaa fi ogeeyyiin seeraa hirmaachaa jiru jedhameera. Yaa'ichi barnoota nageenyaa babal'isuu, aadaa nageenyaa gabbisuu fi dhimmoota nageenyaa biroo irratti mari'achaa jiraachuu ibsamee jira. Waraana kutaalee addunyaa irratti mul'atan dhabamsiisuuf dhimmi nageenyaa xiyyeeffannoo argachuu akka qabu dura teessuun dhaabbata nageenya dubartoota addunyaa Hiyuun Sook Yuun ibsanii jiru. Pirezidaantiin neetwoorkii gamtaa dubartoota Itoophiyaa Saabaa Gabramadiinii fi pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii Itoophiyaa bakka bu'uun yaa'icha irratti hirmaachaa jiru jechuun FBC'n gabaaseera. Balaa sigiga lafaa Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti mudateen lubbuun namoota 17 darbe. Balaa sigiga lafaa sababa rooba yandoon kibba dhihaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti mudateen lubbuun namoota 17 darbuun gabaafamaa jira. Lakkoofsi namoota balaa kanaan miidhamanii dabaluu akka danda'us ibsameera. Balaan kun qarqara laga Koongoo magaalaa Liisaan iddoo Moongaalaa jedhamtutti akka mudates ibsameera. Sababa jijjiirama qilleensaan El Niinoo fi Laaniinaa roobni hamaa fi gogiinsi hamaan kutaalee addunyaa garaagaraa qoraa jiraachuuf taateewwan kunneen agarsiiftuu akka ta'e eerameera jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboon miidiyaa wiirtuurraa yeroo kanaaf isinii qabannee kanneen turanii qophiiwwan wiirtuu hafan waliin turtii dansaa qabaadhaa.